Yooyyaa ammallee yooyyaa akkam jirtan baga guyyaa jimaata nagaan geettan torbaan guutuu oduuwwan keenyaa karaa masariitii keenyaa karaa feesbuukii karaa yuutuubii karaa waatsaappiin hordofaa turtanii kanaafillee galatooma isiniin jenna har'ama guyyaan guyyaa ispoortii guyyaan waan hedduu haasoof laftiileen galgala anileen akkuma garee deeggaruu dadhabuu jira garuu jireen ispoortii yookiin addunyaa ispoortii kan keessatti maaltu deemaa jira warri Arsenalii barkana guddoo boonuu jirtanii gadaan keessa fakkaatti garuu seenaa keessatti waan hedduutu ta'ee beekaa warri dudduuba dhufanii warra dursee caalaleen hedduutu jira Manchester United dabalatee haala gam 5 seenaa kun deebi'ee yookiin ofiif deebi'an malee ta'a walumaan agartaa taati kana waayilii kiyya Zalaalam Taaddasaa biratti argama zalimee waan ispoortii nuti him torbaan kana torbee kana maaltu eegama. Tole asli torban kana keessa wantoota gurguddoo baay'eetu ta'ee darbe. Champions League irratti kilaboonni gurguddoon mo'atan ni jiru. Arsenal mo'atee jira, Chelsea mo'atee jira. Akka isaanitti mo'atan immoo kilaboota gurguddoo irratti injifannoo guddaa ture. Manchester City dirree isaa irratti mo'ameeti deebi'ee akkasumallee Manchester United immoo torbee darbee irratti mo'amee jira. Kanaan wal qabatee torban kana wantoota haaraa gurguddootu eegama. Keessumaa Arsenalii fi Chelsea wajjinitti wal qabate jechuudha. Darbii guddaadha kan arginu darbii London. Torbee darbee Arsenal darbii Londoniin milkaa'ee jira. Tottenham irratti galchii 4 lakkoofsee jira. Ka'eezeen galchii 3 irratti lakkoofsee jechuudha. Isa dabalatee ammallee darbii London bira Arsenal taphachuudhaaf deema. Arsenal wanti adda godhu tokkotu jira. Darbii London irratti taphoota gaggeessee hedduu isaa mo'atee jira. Irra caalaa jechuudha. Haga Arsenal kan mo'ateeru kilabni hin jiru darbii irratti. Ammoo kilaboonni hedduun London keessas waan jiraniif yeroo baay'ee walitti dhufu jechuudha. Kanaaf darbii London Arsenal fi Chelsea gidduutti Stamford Bridge irratti gaggeeffamu irratti wantoota gurguddoon eegaman ni jiru. Seenaa keessatti kaasanii yoo ilaalle taphoota 11 kilaboonni lameen dhiyeenya walitti dhufan keessaa Chelsea tapha tokko qofadha kan inni mo'atee jiru. Kanaaf injifannoon eegamu gara makka akeeku ammallee hubachuun ni danda'ama jechuudha. Isaan keessaa taphoota 7 Chelsea Arsenaliin mo'amee jira. Tapha 3 qixabee tokko qofa mo'atee jira jechuudha. Ammoo Michael Arteetaan gara Arsenal dhufe leenjisaa yeroo ta'e tapha lammaffaasaa kan isa mo'ate Chelsea ture. Kanaaf Arsenal rikardii haaraa qabatee morkataa Chelsea ta'e kan dhiyaatu jechuudha dirree Chelsea irratti. Wanti adda taasisu immoo kilaboonni lama sadarkaa tokkoffaaf lammaffaarradha kan isaan jiranii. Arsenal bara kana waancaa injifachuuf kutannoo guddaa qaba. Kanaaf taphattoota hedduullee mallatteessee jira bara kana yoo xiqqaate taphattoota haaraa 8. Taphattoonni taphachuu jiran ammoo deeggartoonni Arsenal akkuma Premier League fi Champions League injifataniitti dhaga'ama. Ammallee waan dhume fakkaata. Ammallee isaaniif waan dhume fakkaata. Garuu dubbii keenya irratti ati Keeniyaadha waan ta'eef Oromoo taatee jechuu keessa. Warri Keeniyaa Cherchii keessatti illee Arsenaliif kadhata gochaa jiran. Bara dhiisan immoo akkam Ugaandaa keessatti illee. Dhiisne biitii kadhachuu qofa doon taane soomuu jirti. Soomuu jirti. Ruutoon illee masaraa mootummaa keessatti bara keessummeessee waancaa isaanii keessummeessee gareen akka Arsenal hin jirtu numaatti mo'ata barkan jedhee pireezidantiin keenya illee dhaadachaa ture. Bara darbe Ugaandaa keessatti Arsenal yeroo dursaa ture akka isaan waancaa injifataniitti deeggartoonni isaanii gammachuu isaaniillee ibsatanii ture. Ammoo harka qullaa galan. Sana kan taane garuu na sodaadha. Sodaa kennulee kanuma. Garuu walii gala gara tapha torban kanaatti yoo deebine darbii London kanarratti Arteetaan injifachuuf akka dhiyaatu leenjistoonni lamaan jajjaboodha. Keessumaa taaktikii yookaan falaasamni taphaa isaaniillee baay'ee bareedaadha. Enzo Marescan gargaaraa leenjisaa Pep Guardiola ture Manchester City keessatti. Mikel Arteetaan gargaaraa Guardiola ture. Lamaanuu Guardiola irratti warra akka ajaa'ibaatti barnoota gaarii argatedha. Ammoo deebi'anii abbaa isaanii kan isaaniin barsiise Guardiola irratti illee morkattoota jaboo ta'anii jiru. Kanaaf Guardiolaanis gadi isaan waan dhiisuu hin fakkaatu garuu tapha ajaa'ibaa Stamford Bridge irratti kan ilaallu ta'a. Asli miidhama taphattootaa jiruu fi eenyufa akka hiriiranitti yoo deebine Cole Palmer miidhamarra ture. Chelsea taphataa jabaa fi murteessaadha. Tapha kanaaf akka deebi'u ibsamee jira. Yeroo darbe mana keessa sochii taasisu osoo hin beekiin miila isaa balbalatti dha'ee cabsee ture quba isaa tokko. Saniif yaaliirra ture. Isarraa bayyaannatee jira amma. Tapha Arsenal kanarratti hin deebi'a. Morkiin taphattoota lamaas hin eegama sarara gidduu irratti. Moses Caicedo fi Declan Rice. Taphattoonni lamaan gatii qaaliin kan isaan mallatteessan. Moses Caicedoon Brighton irraatii gara Chelsea gaafa deeme paawundii miiliyoona 117tti bahee Rice West Ham irraa gara Arsenal yeroo deeme paawundii miiliyoona 105tti bahee morkii sarara gidduu naannoo wal fakkaataa
lakkoofsa tokkorra ta'uu baatullee sarara gidduu irratti morkii taphattoonni lamaan taasisan ajaa'iba. Raayis kaleessa gaafatamee ture waa'ee Kaayiseedoo taphataa baay'ee kabaju taphataa baay'ee jabaa morkataa jabaadha. Lakkoofsa tokkorra taphachuudha baannullee baay'een isa kabajaa. Ammoo morkiin jabaan taasisnaa Staanford Bridge irratti isaan mo'achuuf ni dhiyaanna jedhee Raayis dubbatee jira. Bara kana nu madaalaa dhumarrattis jedhe waancaa malee yoo nuni hafne jedhanii jiru. Dheebuu waancaa injifachuu guddaa akka qabanillee Arsenaal ibsanii jiru. Kana maaliif akka ta'e beekta hagam akka isaan eegan. Waggaa 22. Lakkaa'uu hin dandeenye. Waggaa 22 jechuun daa'imni guddatee barumsa deemee yuunivarsiitii fixe. Waggaa 22 eeganii jiru. Ammoo Champions League Arsenaal seenaa keessatti tokkollee mo'atee hin beeku. Bara kana Champions Leagueis tokkoffaarra jiranii Premier Leagueis tokkoffaarra jiranii. Karaa guddaa qabu garuu Arsenaal bara kana akka ajaa'iba taphatanii taphattoota illee ciccimoo qabu. Carabao Cup illee nuusa xumuraaf darbanii jiru. FA Cupiin Jaanaarii yookaan ji'a amajjii dhufu kana keessa jalqaba waancaa 4 keessa jira jechuudha Arsenaal. Kanaaf immoo garee jabaa ta'e qaba. Fakkeenyaaf Martin Odegaard miidhamee Eberechi Eze bakka isaa bu'ee taphatee injifannoo ajaa'ibaati kan argisiisu. Namni cuftee Eze faarsa. Miidiyaa hawaasaa yoo ilaalte warra beekamoo Hollywood keessa yoo ilaalte namni hundi jersey isaa keewwatee Eze jechaa deeman. Warri durii deeggartoota Arsenal hin ta'in amma namni hundi Arsenal deeggaruu jira. Arsenalitti mo'ataa jedhanii yookiin injifataa jedhanii namni hundi Arsenal deeggaraa jira. Amma garaagarummaan jiru qabxii torba. City fi Arsenal gidduu qabxii 22 fi 29 qabxii torba jechuun tapha lama. Arsenal tapha lama gaafa mo'ame bira ga'e jechuudha. Man Cityin illee Chelsea wajjin tapha 3. Carraan jiru Arsenaal yoo City wajjin yoo Chelseadhaan mo'ate garaagarummaan qabxii gidduu isaanii jiru dabalaa deema gara 9tti guddata. Chelsea Manchester City yoo mo'ate qofadha garaagarummaa qabxii torbaadhaan kan itti fufuu danda'u. Cityin immoo carraa mo'achuu qaba. Leeds Unitedin morkata laafaa ta'e jechuun ni danda'ama. Taphni torban kanaa ni jajjabaan kana jechuudha. Tottenhamis erga yeroo darbe mo'ame gara injifannootti deebi'uuf dhaadatee jira. Gara Liverpoolitti mee deebi. Liverpooliin bara kana waan namni hin ta'an. Deeggartoonni isaanii bakka hundatti yoo ilaalte hin bootti. Waan namni hin taane akka jettu. Yes. Waan Manchester United bara darbe ta'e yoo jettee. Akkanuma sitti argata. Liverpool bara kana waan Manchester bara darbe ta'e ta'uu jirti. Maaliif seetu? Hin eegamne. Maaliif seetu? Unitedin baay'ee kan boosise leenjisaa Erik ten Hag ture. Achi booddee Amorim waan isarraa dhaalee fudhatee mo'achuu waan dadhabeef malee. Erik ten Hag biyyi isaa Netherlands. Ammoo Arne Slot lammummaan isaa Netherlands achumaa dhufe amma isaa dhimmoota isa boosisaa jira. Garuu bara darbe waancaa injifatanii jiru kanaaf isaaf obsuun isaanii waan hafu miti. Asilii taphoota 12 taphatan Liverpool walitti aansanii 12 keessa 9 mo'amanii. Nam gaddisiisa. 3 qofa mo'atan. Nottingham Forestin Anfield irratti 3-0 kan mo'atan kan isaan mo'aman. Ammoo deebi'anii Champions League PSVdhaan 4-1 mo'aman. Kuni waan Liverpool garuu galee maanta akkas godhe ani Slootiin nu beekna leenjisa cimaa taphattoonni Liverpoolis baay'ee ciccimoo. Ani carraa waan hin qabne jedhee yaada. Liverpool bara kana bar tokko barri sitti hammaata miti bara gaafa muka jigetti qottoon hammaata akka jedhan sana Liverpool gam tokko waan si gaddisiisu qaba. Waancaa Premier League injifatanii otuu gammachuu isaanii magaala keessa deemanii ibsataa jiranii namni tokko deeggartoota irra konkolaataa baasee nama baay'ee ajjeese nama baay'ee illee miidhee ture. Gammachuu isaanii gaddatti jijjiire yeroo gannaa darbe. Osoon turiin gadda sana keessaatii ba'anii osoon turiin yeroo qophii irra jiranitti qophii yeroo gannaadhaaf taphataan isaanii baay'ee jaallatan Deegoo Joota maatii isaa biraatii osoo obboleessa isaa wajjiniitiin gara Londonitti deebi'u gara Liverpoolitti osoo deebi'aa jiru balaa konkolaataatiin du'e. Gadda guddaadha kun Liverpooliif waan salphaa miti. Sana keessaatii osoo hin ba'iin taphataan isaanii jabaan tokko Alexander Arnold gara Madrid deemee bakka sana taphattoota illee mallatteessanii jiru. Walii gala baasii isaan baasanii gara paawundii miliyoona 460 ni ta'a. Alexander Isak, Florian Wirtz, Milos Kerkez akkasumas Jeremy Frimpong fa'aa dabalatee jechuudha. Ammoo isaan kana keessaatii Hugo Ekitike dabalatee ga'umsa guddaadhaan taphataan ga'e tokko illee hin jiru. Kun baay'ee akkaan isaan yaaddessee jira. Arne Slot rakkateera. Maallaqa amma kanaan Isaakin bitee yoo taa'umsa jijjiirarra kaa'e gaafinti ka'a bulchiinsa kilabicharraa. Maallaqatti baasteen taphachiisu taana maal goota? Yoo Florian Wirtzin keessi gaaffii turratti ka'a.
Weelsiin taphachiisuuf jecha Dominic Szoboszlai taphataa birqabaan jabaadha jedhamu bara kana bakka sanaati kaasee Florian Wirtziif haala mijeessuuf itti sarara geesse. Taphataa kana akka kaardiitti itti fayyadamaa jira. Ammoo taphataa jabaan bara kana mul'atu isa qofa. Ittisni isaa Van Dijk, Ibrahim Konaate akka jiruun diddiigamee jira. Mohamed Salah bara darbe galchiiwwan hedduu lakkoofsa walii gala galchiif asistii inni taasise 51. Bara kana galchii irraa argaa hin jirtu kubba mijeessee kennaa hin jiru. Mohamed Salah du'ee jira jechuu dandeessa bara kana galchii lakkoofsa hin jiru. Kun hundumtuu bara darbe isa galchiiwwan hedduu isatu lakkoofsee jira waanta ta'eef. Kun hundumtuu walitti hidhamee Liverpooliin kufaatii keessa galchee jira. Ammoo West Ham wajjiniitiin taphatu. West Ham kan leenjisaa jiru immoo Nuno Espiritoodha. Inni immoo kilabicha kufaatii irraa oolchuuf tattaaffii jabaa taasisaa jira. Leenjisaa jabaadha. Tapha salphaa ta'a jedhee yaadu ammallee kan isaan eeggataa jiru. Gareen biraa ka bara kanaa kun Liverpool ta'uu jirtu The Red Devils, Manchester United. Akka malee Manchester jaalanna. Anaaf illee Manchester ajaa'iba jaalanna. Manchester mo'achuu dadhabee irriib keessa jira. Waan maxxansinu nu dhorke. Akkuma beektu bayyaannachuu jalqabee ture. Injifannu jedhee galgala ganama maxxansaa oollaa amma waan maxxanfannu waan maxxansinullee dhabne. Rakkoon jirmaan Amooriimiin excuse hin fudhannu jedhe. Garuu taphoota sadii kan darbe hin mo'anne. Taphata deeggaraa isaanii tokko yaadata haga United walitti aansitee tapha shan mo'attutti rifeensa kiyyan kun. Amma mataan Jingaa'e. Waggaa lamaaf. Ammoo Amooriim waa tokko jedha. Osoo dafee murate waan wayyuu fi natti fakkaataa jedhe. Waan mo'annu miti jechuu natti fakkaata. Kanaaf morkataa isaaniitti adeeminuuti Arsenal asilii tokkoon taphattoota gaggaarii mallatteessanii jiru. Taphoota sadii walitti aansanii mo'anii lama qixa bahaniiti iddoo dhumarratti mo'amanii yeroo darbe Everton suni waan hin eegamne ture. Manchester United irraatii qabxii argachuu qabu ture. Everton daqiiqaa 70 ol nama 10 taphateet isaan mo'ate kun kufaatii guddaa qaanii guddaadha Unitediif. Maatiyaas Kuuna miidhamee jira ammallee tapha kanaaf wanta dhaqqabu hin fakkaatu. Ammoo Amooriim waan balleessaa isaa keessumaa falaasama isaa wajjinitti wal qabatu sirreessee waan dhiyaatu natti fakkaata. Morkataa jabaadha garuu Crystal Palace erga bara 2019 as United mo'ateen hin beeku. Bara 2019 jechuun hordoftoota keenya gara waggaa 6-7 deemee jechuudha. Erga dirree isaanii Selhurst Park irratti mo'atanii jechuudha. Isa dirree United irratti mo'atanii beeku, qixas ba'anii beeku. Ammoo Palace bara darbeellee amansiisee galchiiwwan hedduudha United mo'aa ture. Gamsi Palace irra jirullee amma ajaa'iba. Kanaaf Glazener tapha salphaan ta'u mo'achuuf inni eegna leenjisaan Crystal Palace jechuudha. Garuu bara kana morkii jabaa taasisnu keessaati tokko kan United dha jedhee jira. Amooriim Benjamin Sesko dhabanii jiru, Maatiyaas Kuunaa dhabanii jiru. Ittisa irratti garuu Lisandro Martinez deebi'aa fi jira. Joshua Zirkzee fayyadamaa jira bakka sanarratti mee United tapha kana ni injifataa kan jedhus kan waliin ilaallu ta'a. Garaagarummaan qabxii United sadarkaa 10ffaa irra jiruu fi kan kilaba sadarkaa 5ffaa irra jiru garuu qabxuma sadiidha. Taphni tokkoof lama waa hundumaa jijjiiruu danda'a jechuudha. Premier Leaguein haga kana ulfaateera jechuun danda'ama. Dhugaa. Premier Leaguein akkuma Zalaalem jedhee akka ajaa'iba ulfaata. Tilmaamuun akka malee nama rakkiisa. Eentu moo takkiyaad keessanitti as jalaa nu barreessaa nagaa waaqa kee bulaa. Torban gaarii.